namni ollaa jiru isaa ta'u firri isaa ta'u obboleessi isaa ta'u siyaasa jechuun bar nama siyaasa paartii siyaasa addaa miti shi daa'ima kichuudha namni qulqulluu nu bar daa'ima kichuu tanaaf rabbi qofa qulqulluudha isaa kanatti nuuf daa'ima kichuu akkana kanaaf rabbi qofatu dhugaa namaas beeka dhugaallee beeka qulqulluudhas guddaan xiqqaa ta'e waan taateef amma dhimma daa'ima kanaa namni dhukkubsatee sagalee ta'uu fi qabadee yaada hamma ta'uu qabaa guyyaa har'aa boruu darbuun qabadee yaada itti fufi yaada keeti dhimma siyaasatii fi dhimmi daa'ima kanaa waluun argu dugdaaf garaadha waan hunduu akka qaba bakka qaba tubbuu namatti ta'a wanti daa'ima kanaa jechuu barbaadanii ulfaadha. Ayyee hawwii si jettanu gastiin erganne mee gastii keessa laalaa hawwii jedhaa jiru hin beetti fakkaataa naagalchaa nama akkana nama maatiidhaan haasa'e barbaanna. Hawwiin kun quba qabdi fakkaata mee ol naagalchaa hawwii torba barreeffa gastii ergadhu hawwii gastii ergadhu hawwii tokko barreessaa turte. Nu galchaa namatuma naannoo tarbii goona. Hawwii jirta yoo jiraatte torba barreessi mi'aati qofti. Harkiseeraanii torba yeroo siin lakkoofsa afurmoo lakkoofsa tokko barreessitu harkiseeriin ture. Warri quba qabdan warri maatiidhaan haasoftanii haadhaan yookiin ollaa taatanii waan kana beektanu sirriitti kottaa ol nu galaa. Hawwii yoo jiraatte torba barreeffadhu mee gastii ergadhu ka'ee tokko barreeffadhu. Madda walaa bu'a akkasitti dubbadhu. Galatooma ulfaadhaa dhuguma dubbachuudhaaf namoonni adda addaa yaada kennaa turtanii akkuma illee kaatanii gadda mul'isaa jirtan galatooma akkasuma artiistufaa Oromiyaa irraa qeeransoo waan tokko dubbatee jira. Tarii maatii dubbachuu dhabuudhaaf haallis mijaa'uu dhabaa erga hojjetaa mootummaa ta'e haalonni tokko nuti wanti kun nu ga'ee jira daa'imman sadarkaa kanaan umrii kanaan ajjeefamuun qaba kan Lakin hawwii si harkiseera meemee ol galeeti yookiin gastii ergadhu yookiin musii harkiseera ol galee hawwii tokko jirti kan biraa ammas hayyee dubbadhu akkasitti. Madda walaa bu dubbadhu isin miti. dubbadhu xiqqoo asii sagalee sirreeffadha. Ishee. Mubarak maal si fakkaate waa'ee du'a mucayyoo kanaatii fi waa'ee torbaan tokko eeguu kun ajandaa jijjiiru yookaan ammoo waan san milisuudha. Kanaaf uftee duutee yookaan maal jedhaniiti waan akkanaa dalaguun hin barbaachisu. Abbaadhaaf illee ta'e yoo amma kana daa'ima kanaa wajjin du'e abbaan itti gaabbuun qabu ilmee isaati. Gada si harkiseen ture waan ta'eef gastii ergadhu dhugaa jettee dubbadhati gadaa ta'e. Abbaan taa'ee kana torbaan takka kana eeguun kun sirrii miti yoo danda'a yoo ammoo bira jiraatu du'a sanii silaa yeroo masanittuu waliin du'uu qaba erga abbaa ta'e beeki. Kanaaf hojjetaan mootummaa maali dhiisa. As jalaa bahii geedii deebii hawwii ol gatee raate dubbadhu. Geedii ati immoo as jalaa bahii deebii nutti waan inni jedhe nu sagaleen keenya addaan citee jira itti bu'na. Ennaan uummanni Oromoo immoo dhugaa qofa waa'ee siyaasarraa bilisa ta'ee dhugaa qofa waan feete haa taatu dhaaba siyaasaa kam keessa iyyuu haa taatu dhugaa qofa barbaanna shaanee taate maarree taate bilisiginnaa taate dhugaa qofa kana barbaadamu. Kanaaf akkasuma torbaan takkaan eeganii haqa mucayyoodhaa jallisuun haqa mucayyoo kanaa jallisuun ammoo borganama daa'imman keessatti jalatti guutamtee haala kanaan fannifamtee ajjeefamti. Affanamuu hin qabu wanni kun bahuu qaba abbaan kan dhugaa san baasee gisee sayyoora shanatti gaabbuun qabu. Kanaaf dhugaa jirtu abbaanis ta'e namoonni beektan warri firaa warri naannoo san jirtan warri dubbii kana gisee san baasa. Hawwii ammaatiif geedii galchaa hawwii geedii barreeffadhaa mee deebisaati. Galatoom ulfaadhu yaadni kee yaada sirriidha. Marsaalee hawaasummaa Facebook irratti nama bu'aa jiru wayii argeen ture akka abbaa ta'eetiin bu'aa beektaa mucayyoo xiyyeessin dhabee kan jedhu wayii Facebook irra jira amman tanatti.
akkuma ati jette gochoonni akkasii kun gahee jechuu danda'u qabna. Oromoon waan akkasii deddeebi'ee jira. Elgaddas gobbatti raawwatamee jira gochi kun jechaadha. Ijoollee waggaa 10 waggaa 12 irratti. Kanaaf hanga danda'ameen osoo maatiin gabbayee Oromoo sagalee naa ta'a kan jedhu viidiyoonis haa ta'u sagaleenis gabba'uu qaba. Wanti kun waan siyaasaati miti. Intala ofii gudeeda ofiirraa argate naa sagalee ta'a naa birmadhaa Oromoo nama kana seeran naa dhiyeessaa jechuun walooma Oromoon kaleessa walirraa qabdu wayyooma Oromoon kaleessa walirraa qabdudha waan guyyaa keessa dhufee miti. Qaamni tokko dhugaa dubbachuuf osoo ijoollee waggaa 25 waggaa 26 taate garaa nama nyaatu. Mucayyoo kichuu lafaa dhufaa jirtu daa'ima ganaatiif abbaan of kennuu qaba. Sadarkaa barbaachisu aarsaa barbaachisu kafalee dubbachuu danda'u qaba dhugaan jirtu tanuma. Geediin barreeffataa jira. Geedii maan galchi namni mudiitara qabda yookaan Mubaarak galchi. Aye. Dubbadhu Geedii. Bilbileefin ture ammumallee namootatu bira jira beektaa bu'aa sagaleen boo'ichaa hedduu dhaga'ama. Ofiisaa deebisee naa bilbilee jiruudha. Xiqqoo jira waanuma jiru waan keessan beekutu jira. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e Mubaarak bilbilee sa'aatii tokko akka saasii naannoo sa'aatii lamaatti keessaan bilbilee yaada isaa fudhachuu ni danda'a. Yaada dabalataa jechuudha malee amma daayirektii haasofsuun hin tolu. Namoota bu'aa jiran immoo gadi ba'ee silkii haasa'uuf xiqqoo natti ulfaata. Naa hubadhaayyuu malee waan kana dubbatachuu yookiin akka uummanni na bukkee dhaabatu hin barbaanne yookiin immoo jibbeen miti kanaaf jedhee akkatti naa ibsee ofuma isaa bilbilee natti hime waan ta'eef keessaa Mubaarak osoo danda'ame bilbilii fiitee waan jiru haasofsiisaati. Nama naannoo sanii nu dhiyeessuu dandeetta Geedii. Nama biraan beeksuma bichaan beekata. Meebii qeerransoon oo beeken beeku malee nama biyyaa hojjaa ta'eef ani hojiin maaf bilbilumaan wal beeyna malee qabatamaan hagana wal hin beeynu nama biyya sanaa ani hamboodha inni meettaa wal qixxeedha. Bilbilee fi fuudhee bilbilee fi sagalee fuudhee sagalee isaa fuudhee dhufu moo maal wayya? Maal jettan? Amma nama hedduutu bu'aa jira. Sagalee boo'ichaa hedduutu dhaga'amaa jira malee namoota haaraa rakkate hin beeku. Kanaaf sagalee gadi qabatee natti dubbate moo beektaa bilbila biraadhaan. Ati tokko booddee bilbilee fi sagalee isaa qabadhee dhufu. Hin danda'ame. Itti meera gadda baasitti meera wanta biraa miti kun qaamni kamiyyuu haa godhu qaamni godhe sun immoo to'annaa jala ooluu qabaa yookiin immoo dhugaa mucaa kana argamuu qabaadha malee kaayyoon isaanii wanta biraa miti hin sodaatiin maaltu irra ga'e mucaan kee maal taate maaltu irra ga'ame mana yaalaa deemteetti bu'aan mana yaalaa maalidha maal jeesi gaafatu malee wanta biraatiin eenyu godhanii si gaafatu miti eenyu godhe kan jedhu qaamni mootummaa hojii jaateef inni qulqulleessaa ati sagalee naataa mucaa abbaa mucaatee bara baruun jedhamattee kan dubbatta malee waan biraa keessan galtuudha haasofsiiseera. Atis akkasumatti haasofsiise bakka. Taatee tokko booddee naaf bilbiluu yoo jedhe bakkaate kana na amansiisi nan bilbilaa fi amma immoo hawwii jedhamee hawwii. Deeqaa 30 booda dheeree. Hawwii ol galchaame hawwii ol galchaa. Hagaa hawwiin ol galtutti dubbadhaasi nan nageetan hawwii ilaalee jedhe galchaa. Hawwii tolba barreessi callisiiti olansii galchaa. Isin dubbadhaa kalas warra sirriitti. Innaa haga sa'aatii tokko haga jedhame sanitti warra sila jirtan porofaayilii mijiyyoo kanaa kaawwadhaa sheer godhaa waan biraatiif iyyuu nama 100,000 teettanii namni kun daa'ima waggaa 8 siyaasa hin beektu gosa hin beektu ganda hin beektu amantaa hin beektu. Kan gaafa mucaa Heevan Bahardaarii warri baheetii iyyatee jennaan uummanni guutuun kun itti sagalee ta'eef jecha isinillee akkuma san sagalee taataniif jirtan jechuudha Heevanii. Akkuma Heevanii sagalee taataniif gadi bahati sagalee taafi hanga wanni kun addaan bahu homa fedha hiigoo taate miyyoon gudeeddamtee ajjeefamtee fannifamte. Dhugaan jiru kana. Kanaaf irra kaawwadhaa hin sodaatinaa irra kaawwadhaa porofaayilii mijiyyoo kana irra kaawwadhaa akkuma Heevanii sagalee taatanitti sagalee taafi. Warri waan kana keessa beektan ammoo jala kana jirtan yookaan keessaa namatti ergaa yookaan yoo asirratti sodaattan keessaa namaaf ergaa. Irraa dubbadha waan ittiin ajjeefamte akkamitti akka ajjeefamtan namni naannoo nama kana keessaa namni beeku hin jira. Ol bahaatii akka kanatti ajjeefamte jedha hanga sanitti ammootu warra as jala jirtan irra kaadhaa guyyaa lamaa fi irra kaawwattanii silaayyii
geeftii waan adda addaa geemaaf iyyuu irra kaawwattanii eebaluun dhagaa maali jechaa baatanii kana irra kaawwadhaa waan kana. Daa'ima tana suuraa isii irra kaawwadhaa. Hawwi lakkoofsa tokko barreeffadhu agaraa bakka neetworkiitti siqiiti. Lakkoofsa tokko barreeffadhu irra deebisiiti si galcha. Warri kaan immoo pirofaalii irra kaadhaa. Yoo hawwiin galuu hin dandeenye cufanneeyyi sa'aatii tokko turree dubbisee yoo danda'ame amansiisee warri bira jiran sagalee ol qabee fi waan an dubbadhu dhagaan rakkoon qabu. Qeerransa ati fakkeenyaaf hawaasa naannoo manguddoota hin beektu abbeeraa fa'aa eessuma fa'aa hawaasa naannoo ergataatirraa akkamitti namoota akkasii wallaalta adaadaa fa'aa. Dhiifama na godhi madda walaabu nam beeka sirriitti beeka dhugaan jedhu sirriitti himaa jira namni sodaa qabu yakka kana dalage jedhamee kan shakkamu ammatti dubbatuun fedhani waan ta'eef namni kamiyyuu odeeffannoo nan isinii kenna. Qeerransa baramma maal taatee duutee amma baramma boo'a himamaa jira beeki. Boo'atu himamaa jira. Amma qeerransatu boo'a mucattii ullaa duutee nutti himaa jira jechuudha. Maal taatee duutee mucayyoon eebeluu jennee gaafa dubbannu isa namatti himuudha baramma intalli kiyya akkatti baatee akkana taatee akkanaatu irra gahee yeroo ammaa kana gaddarran jira eeboo qatteertiidha. Malee gaafii qaxxaamura mana murtii miti baramma gaddi kun daa'ima isaanii irra gahu akkamitti irra gaheedha malee waan biraa miti gaafa afaan isaanii keessaa ba'ee namni hundiyyuu boo'icha san dhaquu jechuudha gama tokkoon. Sagalee biraa ta'uu fi sagalma ta'uu fi dabar gadda san wajjin taa'u jechuudha. Gadda san taanii immoo dhugaa muca'oo sanii falmuudha jechuudha. Dubbachuudha lallabuudha. Kanuma qaba. Waan siyaasa asirratti hirkifamu homtuu hin jiru bar. Qaama kanarraa raawwate kana nu seeratti dhiyeessaa miti gaafataa jiru. Mucayyoon teessan maal taatee boqatte daa'imni maal taatee akkas taate taateen akkana akkamitti irra gahuu danda'e kana taatee boqatte amma gaddarran jira. Eega jedhanii ibsanii booda maalti ni haa goonu walii sagalee ta'anii fi dhugaa mucattii daa'ima kichuu kanaa barbaaduudha. Namni ilmoo qabu haadha qabu fi daa'ima qabu bara akkatti wanna kanarraa hin dhukkubsanne hin jira jedhee yaadu nama jiraattu dhufee kana siyaasatti hirkisoo taate. Artisti tufa ani kanan jedhaa jiru gaaffii gaafatamuuf wanni naan isinii deebisu kana caala namni waa isinii deebisu hin jiru nama lama sadii dubbisee hin jira. Gaaffiin deebiin isaan naa deebisan mucayyoon kun manaa yaamamtee baate. Qaama yaames shakkiidhaan ni jira qaama sana dubbatuu hin danda'ani. Haati deessee mana ciiste turte abbaan hojii deemee jira. Yeroo mucayyoon kun waamamtee baatu. Mucayyoon kun gudeedamtee eega gudeedamtee booda fannifamtee argamtee kan jedhuun ala odeeffannoo kan biraa isinii kennan hin jiru. Sagaleen kun jecha ammatti jette kana abbaan haa dubbatu akkana taatee fannifamte daa'imni kiyya dhugaa fi haqa intala daa'ima koo kichuun barbaada ammatti gaddarran jira hoo jedhee ibsate gahe ka barbaannu kana bar jecha kana hoo dubbate maal akka ta'u san booda akkamitti akka duute maal taatee akka duute sagalee ta'amaa jechuudha. San booda immoo qorqalbiin nama kanaa kan cabne akka utubamu godhamaa jechuudha. Sanii asitti immoo namni biraa irraa baratee waan kanarraa akka dhaabatamuudha. Dhimmi daa'imaa baay'ee ulfaata waan taateef daa'imni qulqulluudha bar qulqulluun akka daa'imaaf waaqaan jiru. Isa abbaarraa eegna ka abbaan akka akkas jedhu nu hunduu eegatuma jirra garuu odeeffannoon akkaataan isheen itti duute isuman hamma dubbataa jiru kana abbaan garuu haqa koon barbaadaa haa jedhu kan jedhu anis isuman eegaa jira akkuma siniitti akkuma nam tokkootti anis abbaan kun waa dubbatu qaba kan jedhu eegaa jira. Ayyee kunii fi siyaasni walitti dhufu ilmoo isaatiif ammoo inni hin ta'in jiraatti nama du'e mataa isaa waan taateef daa'ima isaatiif akka itti duute dubbachuun siyaasa bira waan tokko hin qabu. Dubbachuu qaba. Daa'ima kichuu waan taateef nuti immoo isa wajjin sagalee ta'uu fi qabnaadha. Ka jennu kanuma warri itti dhiyaatan gaafattanii haala daa'imni sun itti bukatte kanuma haasa'uudha seenessa daa'ima sanii. Namni hundi keessi isaa madaadha maal ta'uu qaba akkam akka ta'uu qabu irraa dubbachuudha. Kana isumarraa eegna mubeenis qunnamaa jira fakkaata kanaaf isa waan kana abbaani ani sirriitti meera waan hin jedhu barbaadu baay'een waan hin jirreef abbaani sagalee naataa haqa mucaa kootii barbaada kan jedhu isarraa eegna malee